obboleessi akhiraa tokko intala takka gartee gaafatee jennaan faamiliin isii dide haga gartee horii gabbaraa waan barbaachisaa ta'e nuu kafaltutti jaaniin isiin ammoo horii gabbaraa sana gartee kaffaluu sanii hin feetu abbaa manaa saniin jaalatti gurbaa fuudhuu deemu saniin jaalatti gaafiin ka isiitii jechuudha. Innillee agartee duuba hankan horii san barbaadee gabbara sana horii jarri jedhu san guututti kafalutti ballama naaseenii akka gartee nama biraatiin hin dubbanne naan jaa akkamiin godhaa jettee obboleettiin teenya. Hukumiin hedduutu walitti qabame. Dura obboleeyyan argitee abbaa isiitii fi haadha isii faamilii rabbi haa sodaatan. Zamana fitnaan akkana bal'atee rakkoon hedduun deemaa jiru akka haraama irratti gartee nama hin gargaarre wanni gabbara jedhan shari'a rabbi keessa waan hin jirreef haa dhaabbatanii rabbi haa sodaatanii haqqiin abbaaf haadhaa ulfina haadhaaf abbaa shari'aan hin dinne laakiin horii hanqana fiddu malee jedhanii maqaa dha'uu san shari'aan hin qabdu san rabbi haa sodaatan zamana har'aa keessatti namni intala nama gaafachuun ulfina. Lammataa shari'aan islaamaa waan jedhu yoo abbaa fi haati wanni jarri didaniif sababaa diiniin tahin qaadiin waliyyiin talaatii nikaa godhuu ni danda'a jedha shari'aan akka zinaa fi haraamni hin babal'anne. Kanaaf agartee gaafiin hedduun irra nutti dhufu ka ummata ulamaa mataa dhukkubsuu jiru intala nikaa malee heerumte intala akkasuma agartanii duuba hayyama abbaaf haadhaa malee isaan didanii jennaan diliidhaan ilmaan dhaltee dilii hedduu dalagdee fitnaan akkasit duniyaan baduu jirti. Dallansuun rabbi illee wanni inni gartee yeroo hedduu bu'aa jiruuf sababaa kana akka gaariitti haa quba qabaatamu dubbiin tun inshaAllah taala dhaamsa walii dabarsa warra diin irraa beekumsa qooda guddaa hin qabnellee dubbiin tun akkanaa dhaqqabduun abdii qaba. Tanaafuu intalti amma qooda gartanii lamaan kana keessa sabrii gootee gartee fudhachuu lammata ammoo gartee qaadii deemtee nikaa godhachuu mirga lamaan kana keessa kafeete haa gootu jechuudha. Garuu abbaaf haati gabbara gaafachuun shari'aatti hin tahu. Kanaafuu hukumiin tun haa beekamtu inshaAllah.